Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashama harka fuuni hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa akkami nagaa jirtu? Jajjabaattu isiniin jecha an nagaa alhamdulillah. Akkam jirtan? Hojiin maal fakkaata isiniin jecha an nagaya. Ijoolleen baay'een keessan gaafii hedduu wal fakkaata na gaafattan jechuudha. Har'amee isa keessaa gaafii ijoo ta'e wayii koomintii wayii jechuudha. Isiniifin deebisa jedheetiniin dhufee innis maal seetan ijoolleen keenya keessattuu jechuudha. Warri mana ijoollee jirtan warri reef biyyaraa dhuftan ijoolleen keenya jechuudha. Warri mana ijoolleen jirtu carraan isin geesse jechuudha. Mana daa'ima xixiqqoon jirtu carraan warri isin geesse jechuudha. Sirriitti dhageeffadhaan isiniin jedha viidiyoo kan isin fayyadaa maaliif jennaan irraa barumsa argattan jedheetiniin yaada jechuudha. Obboleettii kiyya tokkotu maal naan jedhee ani kan dhufe biyyaa hojiidhaa fi as dhufnaan garuu ijoollees eeginaan jedhanii ijoollees yoo waa balleessite ijoolleen natti iyyanii natti wacanii akka waan ani balleessee naan lolanii mee maal naan jettaa jettee obboleettiin keenya kun jechuudha. Ijoolleen keenya baay'een keessan jechuudha. Ati eega mana koontiraataa jiraatte eega dhuftee mana koontiraataa jiraatte jechuudha. Eega namni biraa hin jirre mana san keessa yookaan namni ijoollee san guddisu eega hin jirre hojii caalaa jechuudha. Hojii caalaa ijoollee sanarratti xiyyeeffachuu qabdan ijoolleen keenya jechuudha. Hojii caalaa daa'imman isaaniirratti xiyyeeffachuu qabdan. Maaliif jennaan yeroo baay'ee jechuudha. Ati dalagaayyuu yoo dalayde asitti amma daa'imman isaanii yookaan yoo waan wayii waan nyaatamuuf hin taane yoo ka nyaatu ta'e waan wayii yoo ka balleessitu yoo ka cabsitu ta'e ati hin argitu ati eessa jirtaa ati maal hojjettaa siin jedha yeroo baay'ee jechuudha. Innaa anumaayyuu waan na mudaterra jechuudha yoo isinitti meetiin jedhee mana isaan ji'a qofan taa'ee garuu guddaas hin teenne ani maannaan jettii namtittiin daa'imman osoo taphatan ala jechuudha. Ani mana keessattiin hojii hojjetaa jira hin qulqulleessaa jira. Daa'imman alatti hin beeytanii marhaan jedhan san kunoo irraan taphatan san ka ijoolleen ittiin taphattu kana sibiila ala jira. Odoo taphattu jarri harka isa tokko harka keessa naqateeti sibiilli harka mure. Gaafa sibiilli harka muruu daa'imni kun iyyaa dhufee ana akka manatti hojjetaa jiru na argite jechuudha. Ergasii daa'imni erga harki muramee baay'ee mure waan isin ajaa'ibu daa'ima harka baay'ee mure sibiilli. Daa'imni iyyaa manatti oseenee osoo nama lamaan taphatanii isaan keessa nama tokko kan mure jechuudha. Achiin maannaan jettii na yaamtee maal ati hin argitu? Ati akkamitti hin laalin? Ati maaliif hin laalin naan jettiin dee ana sitti hojii hojjetaa jira bara. Hojii dhiistee gizee daa'imman an bira hin jirre ilaaluu qabda. Hojii rakkoo hin qabu. Hojii kalli walli naan jette. Innaa kalli walli shogol shuufi beebii naan jette. Jennaan ergasii jechuudha yeroo baay'ee yoo daa'imman odoo jarri mana jiru haadhaaf abbaan yeroo mana jiran yoo daa'imman gadi bayanii daa'imman san gadi bayeetanii jiru hojiin haga isaan taphatanii geessanii achi taa'ee ilaala jechuudha. Innaa akkasumallee gizee warri mana hin jirre gizee jarri taphatu fa'a odoo taphatan fa'a waan margite walitti darbatti daa'imman isaanii odoo shaayii aannanii fa'a dhugaa jirtu aannan fa'a odoo dhugaa jirtu waan harka qabdu sanii wal darbatti wal mocoorti wannumaan jarri waliin goone jiru wal ciniinti mataa wal harkifti. Bakka yeroo kana yoo daa'ima tokko macooreetiin jechuudha. Maal laalinsiin jedhan jechuudha yeroo baay'ee waan akkasiisan. Innaa ijoolleen keenya asirratti maal jechuu barbaadeeti hojiif eega dhuftanii daa'imman sun kuftee cabdee ana nan galchu ani ittiin gaafatamu jettanii akkasitti kan fudhattan yoo ta'e dogongora jechuudha. Dogongortanii jirtan jechuudha. Sirrii miti haga mana san keessa jirtu jechuudha. Keessattuu bakka jarri hin jirretti bakka jarri yookaan ala yoo gadi bayan odoo warri mana jiru daa'imman ala gadi bayanii saayikilii waan adda addaa hin taphatanii hin jiraame waan akkasii kanneen yeroo jarri taphatu sirriitti ilaaluu qabda jechuudha. Hojii sanuu duubatti dhiistee ilaaluu qabda jechuudha. Maaliif daa'imman sun kuftee yookaan waa taatee ilkaan cabee buruuxee situtti gaafatama jechuudha.
Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee sijjammar jechuudha. Hojjettuun lama mana san keessa hin jirre daa'ima qabdu addatti mana san keessa yoo hin jirre sima hojii waa hunda hojjettu kana kan nyaatas hojjettu kan qulqullinnas hojjettu sima tanaan hin agartu siin jedha yoo daa'imman waa taate yoo waa cabsite hin jiraami yoo ofii waa of goote sitti murteessan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee hojii kiyyaa mitettanii daa'imman isaanii mana keessatti irraan fagaatina ufiif jecha jechuudha. Daa'imman saniif osoo hin ta'in ufii keessaniif jecha of eeggachuuf jecha mataa keessan eeggachuuf jecha jechuudha. Maaliif akkamittiin ilaalleet akkamittiin agarra daa'imman ta'uun beektu jarri kun daa'immanii giseen bira hin jirretti ati ilaaltu ati hin yaaddu ati sammuu hin qabdu siin jedhan jechuudha. Annaa kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee haga dandeettaniin haga mana san jirtan obsuu danda'u hojii caalaa hojiin hin hojjetama gisee biraas guruu hin deemu garuu kun immoo nafsee namaatu waan ta'eef hin argite waanuma argite qumsaaxinii kabaxii keessa seenaa ofii cuftii walitti cuftii shinti beetii seenaatiniin oduu mucucaattee achitti buruixee bishaan ho'aatu jira achi keessa bishaan ho'aa san oduu ofitti nayixee hin beeytan ijoolleen keenya. Kanaaf yeroo kana isaan immoo isin irratti murtii badii keessan godhan jechuudha. Daa'ima san odoo hin taane daa'imni daa'imaa waan beeku silaa badii keessan godhan gaafa sani. Annaa kanaaf ijoolleen keenya sirriitti of eeggadhaa burcuqqoo cabsitii burcuqqoo sana harkaan fuutee harka of murtii wannummaan isiin hin goone hin jiru jechuudha daa'imman isaanii. Odoo ati harkaan qabdee bira dhaabattuuyyuu harka tokko odoo ati qabdu harka bitaa ati qabdi harka mirgaa ati qabdi harka bitaa saniin bu'aa 10 balleessiti jechuudha. Hiixattee harka hin beeytan haga jarri humna qabus akka jarritti jarjarus waa balleessuuf. Kanaaf ijoolleen keenya hojii san duubumatti dhiisaatii dursa daa'imman irra xiyyeeffadha sammuu keessan oduma kushiina keessa hojjetaa jirtan hojjarri saaloonii TV ilaalaa jiraatan suuta jedhaatuma ilaala. Jarruu waan tokkorra hin ta'an. TV yoo dhubantanii fi TV sanirra taa'anii yaada tokkoon TV san ilaalan. Waan wayii balleessa yookaan burcuqqoo safara san jiraate isa fa'a lafa darban waliin darbatan yoo nama lama fa'a ta'aniitiin hin jiraatan. Silki malaalan kana warri itti kennee ilaalaa jedheen kana fa'aarra wal lolan isuma wal darbatan wannummaan jarri waliin goone jiru jechuudha. Innaa kanaaf ijoolleen keenya haga dandeettaniin hojiin homaa hin ta'u gizee isin fudhatee gizee keessan isin jalaa qisaasessa gizee hirriba keessanii bakka akka dadhabdan isin godha malee hojiin rakkoo hin qabu garuu kun nafsee namaati waan ta'eef sirriitti eeggadhaa warri daa'imman mana keessan jirtu jechuudha. Dhugaa rabbi sirriitti eeggadhaa. Bakka haati hin jirretti amma haati yoo kifilii seente yoo jarri gara saaluunii jiraatan yookaan kifilii jira katabaa yoo jiraatan lallaala deddeemaatuma lallaala. Haatu mana jirtii yoo waa ol godhanis akka hojjetaa jirru na agartii jettanii akkasii sammuu keessan of hin amansiisinaan isin jedha ijoolleen keenya sirriitti eeggachuu qabdanii. Kanaaf obboleettii kiyyaa akkasii miti siin jedha. Ani hojii manaa qofan dhufee yookaan mana qulqulleessuu qofaaf yookaan nyaata hojjechuu qofaaf hojiin ijoollee nan galchuu ani ijoollee maaltu nagahee hojii akka hojjetaa jiru silaa na agartii yoo waa balleessanis yoo kufanis yoo cabanis anitti hin gaafatamu ka jettu ta'e dogongortee jirtas siin jedha. Ati hojii san of duuba dhiisaa gisee qorri bira hin jirretti ijoollee san laaluu qabda. Siin jedha obboleettii kiyyaa akkasii haga danda'ameen ijoolleen keenya rabbi sinaa eeguu of eeggadhaan isiniin jedha.